Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education Tuubii guyyaa irraa kan nuti wajjin ilaallu Grade 11 Mathematicsii Transformation of Plane kan jedhu paartii 2 isaati jechuudha. Guyyaa irraa kan nuti wajjin ilaallu yeroo darbe keessaa paartii 1 isaa wajjin ilaallee turre guyyaa irraa kan immoo paartii 2 isaati jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Amma xumuraatti wajjin ta'a jecha guyyaa irraa kan egaa kan nuti kafarii goonu reflectionidha jechuudha. Yeroo darbe keessaa translation irratti akkasumas introduction isaa gabaabinaan wajjin ilaallee turre warreen kana irratti yaada ijoo fi main point warreen ta'an paartii 1 keessatti wajjin kaasnee turre guyyaa irraa kan immoo reflection jechuun maal jechuu akka inni ta'etu wajjin ilaalla jechuudha. Akkasumas rotation fi reflection application isaa immoo paartii xumuraa keessatti kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Reflection kana egaa paartii lamatti qoonneeti kan nuti wajjin ilaallu. Har'a paartii tokko wajjin ilaalla. Paartii taanuun immoo paartii kan biraadha jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Kallattii maan gara barnoota keenyaatti kan dabalu ta'a jechuudha. Guyyaa har'aa kana egaa gabaabinaan reflection jechuun maal jechuu akka inni ta'e tokkoon gabaabinaan isinitti hima. Fakkeenyaa fi reflection karaa isinitti hubachuu dandeessanii miiraridha. Miirarii jechuun fakkaattii wanta tokko paartii ta'e tokko irratti gaafa uumamu jechuudha. Fakkeenyaaf ofii keessanii fi of ilaallee yennu fudhattanii isin gaafa of ilaallee keessatti of ilaaltanii fakkaattiin keessanii of ilaallee keessatti uumame isin maal akka fakkaatan deebisee isinitti mul'isa jechuudha. Isinii fi isinitti galagaltaniirtu fakkiin keessan inni of ilaallee keessatti uumamus isinitti galagalee jira jechuudha. Kana jechuun reflection jennee kan nuti waamnudha. Mastaayitii sanaa fi yookiin mastaayitii sanaanii yookiin of ilaallee sanaan maal jennee waamna? Reflector axis jennee waamna. Kana jechuun isa akka reflect ta'u kan godhe jechuudha. Reflector axis jechuun. Kanaaf egaa gabaabinaan yenna isinii ibsee reflector axis maal akka inni ta'e fakkeenyaa fi kun of ilaallee yenna ta'e isin paartii kana dhaabattanii yookiin distaansii fageenyaa asii kaatanii hangasii irra dhaabattanii of ilaalaa jirtu yenna ta'e fakkiin keessan immoo distaansii asii hangasii irratti uumamee jira yenna ta'e isinis dhaabattanii gaafa ilaaltanii fageenyi distaansiin asiin asii uumamuu fi distaansiin asii uumamuu wal qixxeedha jechuudha. Yookiin fageenyi isinii of ilaallee kanarraa qabdanii fi fageenyi miirariin keessan yookiin fakkaattiin keessan kunii of ilaallee kanarraa qabu the same distanceidha jechuudha. Kun immoo seera reflection keessaa isa tokkodha jechuudha. Amma asirratti fakkii kana bukkee yenna dhufne haala kanaan erga qabannee booddee fakkii kana bukkee gaafa dhufnu reflector axis keenya irratti pre-imaging kana ture imaging keenya ni jalqabaa kana ture. Kan inni uumame isa kanadha. Image haaraa inni uumame isa kanadha jechuudha. Paartii kana irratti darbe. Akkuma argaa jirtanii distaansiin asii ka'ee hangasii jiruu fi distaansiin asii ka'ee hangasii jiru desemidha. Asii ka'ee hangasii kan jiru desemidha. Asii ka'ee hangasii kan jiru desemidha. Objektiin suni maalodha? Wal fakkaattiidha jechuudha wanta jijjiiramu tokko hin qabu. Akkasumas immoo distaansiin asii ka'ee hangasii jiruu fi distaansiin asii ka'ee hangasii jiru maalidha? Equalidha jechuudha. Kun fakkii kitaaba keessan irraa fuudhamedha. Kitaaba keessan irra bal'inaan jira jechuudha kun. Kanaaf egaa asitti kan isin qabachuu qabdanii distaansiin asii hangasii jirtu kun desemidha. Maalii wajjin isii kana wajjin. Akkasumas immoo aaksisii kana wajjin immoo aaksisii isaanii irratti reflect ta'an kun immoo maal jennee waamna? Reflector aaksisii jennee waamna jechuudha. Maal jedha kuni? Reflection is a function mapping the set of points in the plane into the set of points in the plane except reflector of the point about the axis of reflection. Kana jechuuni reflection jechuun functionidha. Functionii maal gochuu? Maappi gochuu. Maaloo pointii tokko set of pointii tokko gara pleenii tokko irraatii pleenii biraatti dabarsuu jechuudha. Garuu immoo maal of keessatti hin qabatu? Maal of keessatti hin qabatu? Reflection about the axis of the reflection of keessatti hin qabatu. Pointii kana irratti hin ta'u jechuudha. Pointii axisii kana irratti, reflector axisii kana irratti hin ta'u jechuudha. Axisii kana irratti hin ta'u jechuudha. Kanaaf pointii C jira gara C primiitti darbee B jira B primiitti darbee akkasumas A jira A primiitti darbee jechuudha. Kanaaf maal jennee waamna? Reflection jennee waamna jechuudha. Kanaaf asitti wantoota ijoo qabatanii jedhee kan hin yaadu isee kana yookiin aaksisii kanaan maal jenna? Reflector aaksisii akka jennu. Akkasumas warreen kanaan immoo pre-imageidha. Distaansiin asiif as gidduu jiru kun immoo desemii akka inni ta'e jechuudha. Kan erga jennee booddee pointoota kana amma gaa maal gochuu dandeenya nuti? Reflectionii kana x axisii kan yookiin y axisii kana irratti maal gochuu dandeenya? Draw gochuu dandeenya yookiin reflectionii uumuu dandeenya. Yeroo itti x axis irratti reflection nu we can create a reflection
on the x axis and the y axis also on the point irrattis x axis irrattis akkasumas y axis irratti maal gochuu dandeenya reflection uumuu dandeenya when we create on the x axis irratti yeroo reflection uumnu change the sign of y coordinate maal jijjiirra y coordinate dhaaftu sign isaanii jijjiirra kana jechuun sila yoo maayinasii ture gara pilaasiitti darba yoo sila immoo pilaasii ture gara maayinasiitti darba jechuudha kana jechuun yerootti x axis irratti reflection uumnu maal jijjiirra jechuudha gatii y axis sign isaa jijjiirra jechuudha when we create on the y axis irratti gaafa create goon immoo change the sign of the x coordinate kana jechuun immoo faallaa kanatti y axis dhaaf x coordinate sign isaa jijjiirra kana jechuun fakkeenyaaf silaa x, y ture jennee ta'e yoo y axis irratti kaasaa jira jennee ta'e maal ta'a kun jechuudha minus x, y ta'a jechuudha akkasuma isa kana irratti immoo sila x, y ture jennee ta'e kunuma maal ta'a jechuudha x, minus y ta'a jechuudha inni positiivii ture negatiiviitti darba jechuudha kanaaf warreen kun lamanii warreen ijoodha jechuudha asitti kan erga qabannee booddee gara paartii itti inni dabarre maal jedha kuni tokkoffaa irratti reflection over the x axis jedha akkuma nama gubbaatti isinii kaasee using the same rectangle from the above to reflect it over the x axis change the sign of y coordinate fakkeenya kana wajjin ilaalla kana fakkeenyaa fi example wajjin ilaallu change the sign of y axis kan jedhu yookiin y coordinate kan jedhu kan erga qabattanii booddee the reflector vertex isaanii 1, minus 1, 1, 3, 1 akkasumas 3, minus 1 nu kenne kana x axis akkasumas y axis gaafannu y axis dha kunimmoo x axis ni jalqaba 1, minus 1 x irraa positive 1 y irraa minus 1 then point kana jechuudha akkasumas 1, positive 1 point kana jechuudha iddoon kun 1 jennee ta'e inni kan biraan 3, 1 x irraa 3 y irraa 1 iddoo kana kun 3 kunimmoo asii 1 dha jennee ta'e jechuudha inni kun kan biraan 3, minus 1 minus 1 point kana jechuudha kana waliin laayinii kana hundumaa yoo wal qabsiisne haala kanaanii maaltu uumama rectangle kana tuuma kana booddee reflector axis isaa uumuudhaaf immoo yookiin reflectionii kana uumuudhaaf maal goona gatii y axis keenyaa jijjiirra jechuudha kanaaf asitti reflector vertexin keenya yookiin kanii priming keenya maal ta'a 1, positive 1 1, minus 1 isa kanaaf minus ture gara pilaasiitti jijjiire pilaasii ture gara minusitti jijjiire akkasumas 3, minus 1 fi 3, positive 1 ta'a jechuudha haala kanaan kan jijjiiru jechuudha kanas gaafa kaasu 1, 1 pointii kanarra ta'a akkasuma 1, minus 1 1, minus 1 pointii kanarra ta'a 3, minus 1 pointii kanarra ta'a akkasumas 3, positive 1 pointii kanarra ta'a jechuudha haala kanaan uumama jechuudha kanaaf egaa kun maalidha jechuudha reflection over the x axis dha jechuudha x axis irratti haala kanaan draw gochuu dandeenya kan isin qabachuu qabdan asitti egaa reflector pointing koo maal ta'a yerooni over the x axis gaafan kaasuu fi over the y axis gaafan kaasu maal ta'a kan jedhu qabachuudha jechuudha itti fufnee kan itti wajjin ilaallu reflection over the y axis kan jedhudha y axis irratti immoo maal ta'a to reflect it over the y axis change the sign of x coordinate dhaaf maal gochuudha sign isaanii change gochuudha akkuma gubbaatti wajjin ilaalle jechuudha visually this create a mirror image of the original rectangle on the other side of the y axis as if it were flipped asirratti kan inni tuusin kaasin darbe this like flipping the rectangle upside down creating a mirror image below the x axis maal jechaa jira upside naannaa paartii kana keessatti jechuudha fakkii isaa gaafa kaasan sirriitti kan inni uumamu jechuudha garuu isa kanarratti paartii kam keessatti kan inni uumamu asirratti jechuudha paartii kam irratti kan inni uumamu other side sila iddoo kana paartii kana keessa ture inni ta'e paartii kana irratti darba jechuudha haala kanaan jechuudha kan inni uumamu
fakkii kanas wajjin kaasnee ilaalla. Example kana wajjin ilaalla. Inni jalqabaa example kana gaafa wajjin ilaallu the reflector vertex would be vertex keenya haala kanaan nu kennee -1,1 x irraa -1 y irraa positive 1 paartii kana -1 na sinnate positive 1 na sinnate intersection point isaanii as ta'a -1, -1 kana jechuun x irraa -1 y irraas -1 paartii kana ta'a. Inni kan biraa -3, -1 x irraa -3 y irraa immoo -1 paartii kana innati paartii kana ta'a. Akkasuma -3 positive 1 paartii kana booddee intersection point keenya iddoo kana ta'a jechuudha. Kanaaf rectangle kana fakkaatti paartii tokko keessatti image isaa immoo yookiin reflection isaa immoo gaafa kaasnu 1,1 gatii maaliif jira? Gatii x axis asii kunoo -3 ture pilaasitii jira -3 ture pilaasitii jira jechuudha. Hundumti isaanii haala kanaan saayinii kan maalii x coordinate jijjiirra jechuudha. Kanaafis gaafa qabnu 1,1 paartii kana akkasuma 1,-1 paartii kana akkasumas 3,-1 paartii kana akkasumas 3,+1 paartii kana jechuudha. Haala kanaan ka'a jechuudha. Kanaaf fakkaattiin asii kun egaa maalidha? Haala kanaan uumamee jira jechuudha. Fakkaattiin isaa gara maalitti darbeera? Gara other side of y axis darbeera. Amma egaa kan isin qabachuu qabdan itti fuftanii distaansiin as gidduu jirtu distaansiin kunii fi distaansiin kun as gidduudhaa qabu equalidha jechuudha. Always iseen kun lamanii equalidha jechuudha. Distaansiin as gidduu fi as gidduu jirtu kun yeroo hundumaayyuu wal qixxee akka isheen taatedha jechuudha kan isin qabachuu qabdanii. Itti fufnee gaafa laallu reflection in the line y is equal to mx kan jedhu itti fufnee ilaalla. Asitti m'n kuni maal bakka bu'aa? Sloopii bakka bu'a. M'n kuni less than ta'uu danda'a yookiin greater than ta'uu danda'a. M jechuun sloopii argatee sloopii keenya immoo akkamittiin argachuu dandeenya? Y akkuma greater yookiin grade 9 keessatti baratanii akkamidha? y2 minus y1 over x2 minus x1 goone argachuu dandeenya. Kuni sloopii keenyadha. Sloopiin kuni al tokko faakshinii duukaadha waan ta'eef nu kennamuu danda'a. Kana jechuun fakkeenyaaf y is equal to 2x jenna jedhe tuun kun asii maalidha? M keenya yookiin sloopii keenya akkasiin taate beekuudha jechuudha. Kanaaf egaa kitaaba keessan irra tokkoon kaa'ee jira. Maal jedha? When theta is equal to 0 where you will have reflection in the x-axis thus x, y is mapped to x, minus y. Amma paartiin amma isinii kaasaa ture garuu fakkii kana wajjin ilaalla. Isa dursa fakkii kana wajjin ilaalla. Fakkiin kuni laayinii kana jira. Laayiniin kuni riflektii ta'a yookiin riflektara aaksisii keenya. Aaksisiin irratti riflektii ta'u. Kana jechuun inni kuni akka of ilaalleeti jechuudha. Akkuma sila isinii kaasee of ilaalleedhaa fi maaltu jira? Isinii fi miirarii keessa yookiin fakkaattii keessan ta'u uumama. Of ilaalleen kun isinii maal jedhama? Riflektara aaksisii jennee waamna. Akkasuma L'n kun egaa maallaa riflektara aaksisii keenya jechuudha. Riflektara aaksisii keenya akka of ilaallee kanaatti fudhatu jechuudha. Kanaaf pointoota P qabna. P keenya x, y dhaan ifoomee jira. Akkasumas P prime immoo qabna. P prime keenya immoo x prime y prime dhaan ifoomee jira. X prime y prime ni fakkaattii jira kanaati jechuudha. Fakkaattiin x prime dha. Fakkaattii y immoo y prime dha. Pointii kanarraatu pointii kana keessatti uumame jechuudha. Kanaafi kuni maala riflektara aaksisii keenya, warreen kun immoo fakkaattii isaaniiti jechuudha. Erga kana adda baafannee akkuma argaa jirtan kana immoo akkuma argaa jirtanii laayiniin kuni aangilii uumee jira. Eenyu wajjin? X aaksisii wajjin uumee jira jechuudha. Amma egaa aangiliin kuni paartii kanarratti yenna ta'ee px, y dhaan pointiin keenya inni jalqabaa nu kenname. Pointii inni as jiru immoo yookiin x prime fi y prime keenya maal ta'a jennee kan nuti barbaadnudha jechuudha. X prime keenya maal ta'a? Y prime keenya maal ta'a? Pointiin jalqabaa kun lamman isaanii yennuu kenname fakkaattii isaa paartii kanarratti barbaaduudhaafi yookiin pointii kanarratti barbaaduudhaafi x prime fi y prime keenya yoo maal ta'etu pointii kanarratti uumama kan jedhudha.
Kanaaf egaa amma fakkeenyaaf asii aangiliin kun akka inni effektii qabu ni beektu jechuudha. Aangiliin kun effektii akka inni qabu erga bartanii booddee amma egaa aangiliin kun yeroo inni itti 0 ta'u maal ta'a kan jedhudha. 0 gaafa inni ta'u laayiniin kun paartii kanarra dhufa, paartii kanarra dhufa jechuudha. Paartii kana wajjin yookiin x axis wajjin walirra bu'a jechuudha. Kana booddee rifleekshiniin keenya maali wajjin wal qixxee ta'a jechuudha. X axis keenya ta'a jechuudha. Kana jechuun paartii kanarra jira, dhufee paartii kanarra ta'a. Teettaan keenya gaafa 0 ta'u. Kana booddee pooyintiin kun isa silaa siifas ture maal ta'a? Pooyintii kanaa fi kun p x, y yenna ta'e kun immoo p prime x, y prime ta'a jechuudha. X prime y prime ta'a. Kun egaa pooyintii nuti rifleekshinii keenyaati. Inni silas ture kanatti jijjiirame. Rifleektar aaksisiin keenya ammayyuu eenyudha? X aaksisiidha jechuudha. Amma gaafa teettaan kun 0 ta'u rifleektar aaksisiin keenya maal ta'a jechuudha? X aaksisii ta'a jechuudha. Erga kana qabannee booddee yoo rifleektar aaksisii ta'e immoo akkamittiin barbaanna kan jedhudha. Rifleektar aaksisiin keenya X aaksisii yenna ta'e maal goona nuti foormulaa isa amma kaasnee turre fayyadamnee barbaanna jechuudha. Innis isa kamidha? Kana jechuudha. Maappiin intu x, y minus x'n keenya akkuma jirutti ta'a. Maal goona y keenya saayinii isaa jijjiirra jechuudha. Y keenya tun saayinii isaanii jijjiirra. Fakkeenyaaf example kana wajjin ilaalu. Find the reflection of a point P2,3 over the x axis. Over the x axis sababii jedheefi maalan godha? Kuni p'n koo 2,3 dha. Then p prime koo maal ta'a jechuudha. Kun kallattii maan darbaa 2,-3 ta'a jechuudha. Kun immoo reflector pointii kooti jechuudha. Pointii nuti itti reflectii goonu yookiin image pointii kooti jedhee waamuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf reflector pointiin koo kana maal gochuu ni danda'a? Draw gochuu ni danda'a jechuudha. Laayinii irratti haala kanaan draw gochuu ni danda'a. Yoon kana draw yoon godhe pointii 2,3 x irraa 2 y irraa 3 pointii kana innate pointii kana ta'u jechuudha. Kuni pointii 2,3 dha jechuudha. Inni kan biraan p prime 2,-3 kan biraan immoo asii pointii kana jechuudha. Pointiin kun immoo asii pointii asiin ta'u paartii kana keessa ta'a jechuudha. X irraa 2 y irraa -3 asii 2 asii kanaaf pointii kana ta'a jechuudha. Kuni pointiin kun 2,-3 ta'a jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan isin hojjettan. Pointii kanaaf egaa immeejiin isaa as keessatti jechuudha kan inni uumamu. Haala kanaanii jechuudha kan isin hojjettanii yoo maal ta'edha teettaan keenya yerootti 0 ta'u haala kanaan gatii yookiin saayinii kan maalii duwwaa jijjiirtu kan waa'ee duwwaa jijjiirtanii argattu jechuudha. Fakkiisaa yoo sirnaan kaastanii fakkiisaa kana fakkaata kunoo kitaaba keessan irra jira. Kun haala kanaan pointiin 2,3 dha. Haala kanaan uumama jechuudha. 2,-3 dha jechuudha. Haala kanaan kaastu. Itti fuftanii kan nuti wajjin ilaallu y is equal to mx irratti wajjin ilaalaa jirra. Kitaaba keessan irraa akkuma kaasu. Itti fufnee 2 irratti immoo nama waliidha. Yoo teettaan keenya immoo pi over 2 jennee ta'e pi over 2 jechuun maal jechuudha? Pi over 2 jechuun pi jechuun meeqadha? 180 jechuudha. Over 2 jechuun immoo gama lammansaa 2 kanaaf pi over 2 digirii 90 jechuudha. 90 degree. 90 degree jechuun teettaan keenya 90 degree dha jechuun immoo eessarra oola jechuudha? Kana wajjin perpendicular dha jechuudha. Kanaaf y axis irra oola jechuudha. Y axis irra oola taanaan immoo akkuma sila kaasnee turre y axis irratti uumame taanaan jennaan gatii maaliif kan jijjiiramu? Gatii x keenyaati jechuudha. Kan nuti kaafnuuf gatii x keenyaati. Gatii y keenyaa konstaantii ta'a. Gatiin x keenyaa garuu saayinii isaa jijjiirate. Sila yoo negatiivii ture gara poozitiivii turaan negatiivii turaan immoo gara poozitiiviitti jijjiirama jechuudha. Kanaaf find fakkeenya kana wajjin ilaallu kitaaba keessan irra jira. Maal jedha? Find a reflection of a point 2,3 over the y axis. Fakkeenya mammaatii garuu maal irratti barbaadnu jedhee y axis irratti barbaadnu jedhe. Kanas haala kanaan barbaaduu dandeenya. Kuni x axis keenya kun y axis keenya. Then pointii 2,3 x irraa kunootti 2 dha asii 3 jenne ta'e kun pointiin kuni 2,3 jenne ta'e pointiin reflection yookiin p prime keenya maal ta'a? -2,3 ta'a jechuudha. Sababiin isaa y axis isa jedhu. Kana booddee x irraa -2 y irraa +3 then -2 dha jechuudha. Paartiin kun iddoon kun +2 jennee
kun 3 dha inni ta'e intersection point isaanii paartii kana ta'u kun p prime keenya jechuudha. Kanaaf -2,3 arganna jechuudha. Haala kanaan pointii kana. Pointiin kun lamman egaa maalidha walii fi immeejii isaaniiti. Immeejiin pointii kana isa kanadha jechuudha. Immeejiin isa kanadha. Haala kanaan kan uumamu maal jenna? Theta is equal to pi/2 kan jedhu. Haala kanaan qabattu fakkii isaa yoo alaan kaastanii kunoo fakkiin isaa kana fakkaata jechuudha. Pointiin kitaaba keessan irra sirriitti jira. Haala kanaan kaasuu hin dandeessu jechuudha. Inni kan biraan sadaffaa irratti when theta is equal to pi/2 kan jedhudha. You will have reflection about the line y is equal to x and his x, y is mapped to the y, x. Maalum jechaa jira. Teettaan keenya pi/4 jenne ta'e pi/4 jechuun immoo pi/4 jechuun immoo maal jechuudha? 180 yeroo 4 jechuudha. Kun immoo meeqa ta'a? 180 gaafa horii biroo 45 arganna jechuudha. Digirii 45 arganna. Digirii 45 immoo akkuma argatanii teettaan keenya kun 45 digirii jenne ta'e pointii kana irratti jechuudha. Haala kanaan lamman isaanii irratti argama. Asirraas paartii qaba. X axisii kanarraas paartii qaba. Y axisii kanarraas paartii qaba jechuudha. Kana jechuun y, x irratti hojjenna jechuudha. X, y dha yoonuu kenne kan nuti kaasnu immoo y, x jechuudha. Fakkeenyaaf example kana find the reflection of point p minus 3,2 over the y is equal to x. Y is equal to x irratti barbaadnu jechuudha. Kana jechuudhaa fi hojiin keenya maalidha? Hojiin keenya jalqabaa maal gochuudha? Pointoota kana p prime dhaa fi y prime barbaadudha. P prime jechuun maal jechuudha? P prime x, y prime dhaan kan ifamudha. Isinii kaaseera kana. Kana jechuun immoo y is equal to x irratti immoo maal ta'a p keenya kan nuu kenname p keenya -3,2 dha. P prime keenya immoo maal ta'a jechuudha? 2,-3 ta'a. Gatii x tiif gatii y waliin jijjiirree arganna. Yeroo itti kamitti? Yeroo isaan 45 digirii ta'an yookiin immoo pi/4 yeroo isaan itti ta'anitti gatii x tiif gatii y waliin jijjiirree arganna p prime keenya jechuudha. Then yoo diyaagiraamii isaa kaastanii diyaagiraamii isaa kitaaba keessan irraa kana fakkaatu jechuudha. Gaafa kaastanii kuni p keessan -3,2 dha. X irraa -3 y irraa positive ture. Then saayinii isaa waliin jijjiirree yookiin bakka isaa duwwaa waliin jijjiirree inni sila x ture y ta'e akkasumas inni sila y ture immoo x ta'a jechuudha. Kanaaf booddee 2,-3 haala kanaan pointii kana irratti arganna jechuudha. Then immeejiin kana iddootti kanatti uumama jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan isinii hojjettanii jechuudha. Itti aansinee kan nuti wajjin ilaallu when theta is equal to 3pi/4 yeroo itti ta'u immoo maal ta'a? Kunis isuma silaa wajjin wal fakkaata. Garuu maalidha kan isin adda baafachuu qabdanii? Kan isin adda baafachuu qabdan maalidha? Kan isin adda baafachuu qabdan asirratti pointii kana irratti kan isin adda baafachuu qabdanii wanta tokkodha. Innis maalidha? Pointii kana 3pi/4 jechuun maal jechuudha kan jedhudha. 3pi/4 jechuun meeqa angiliitti gaafa jijjiirtanii 135 digirii argattu. 135 digirii jechuun immoo gaafa laayinii irratti kaastanii akkam ta'a? X axis irratti x, y yookiin pleenii kana irratti gaafa kaastanii amma siitti meeqa jenne amma y axis kanaatti digirii 90 jenna. 90 erga ta'eetii 90 gaafa irraa dhisnu meeqa arganna kanarraa 45 arganna. Then 45 gaafa pointii kanarraa barbaadnu walakkeessa kanaa ta'a jechuudha. Sababiin isaa pointii kanaaf pointii kana gidduu kan jiru digirii 90 akkasumas kanaaf kana gidduu digirii 90 jira. Kana jechuun guutummaan kanaa meeqa ta'a jechuudha? Guutummaan kanaa asii ka'ee ingasii kan jiru meeqa ta'a jechuudha? 180 jechuudha. Kana booddee pointii kanaaf egaa 45 digiriin pointii kanarra ta'a jechuudha. Haala kanaan pointii kanarra ta'a. Kun digirii 45 yookiin 135 kan nuti argannudha. 135 paartii kana keessa erga ta'eetii as keessatti egaa x axisiin keenya negatiivii ta'a. Sababiin isaa akkuma argitanii 0dha achitti lakkoofsa negatiiviiti. Akkuma yeroo paartii darbe keessatti ni kaasaa ture. Kanaas negatiiv x axisiidha jechuudha. X jira iddootti kan. Sababii kanaatiif y'in keenya paartii kana keessatti x keenya paartii kana keessatti negatiivii taati yookiin 3pi/4 keessatti negatiivii taati jechuudha. Erga kana jennee booddee yeroo yoo kaasne immoo maal ta'a? Laayinii isaa yookaan fakkeenyaaf x, y dhaan yoo nu kenne maappii gaafa goonu immoo -y -x goona jechuudha. Bakka isaa waliin jijjiirraa deebinee saayinii isaaniis hin jijjiirra jechuudha.
kana jechuun x, y dhaan nu kenne maal goona minus y, minus x goona jechuudha. Yeroo itti kamidha 3 pi over 4 yookiin immoo digirii 135 yeroo inni ta'u jechuudha. Haala kanaan kaasu. Fakkeenya wajjin ilaallaa. Maal jedha fakkeenya kanarraa find a reflection of a point minus 3,2 over the y is equal to x axis jechuudha. Kana kaasuudhaafi piin keenya meeqa nu kenne minus 3,2 nu kenneera. Then p prime keenya immoo maal ta'a? P prime keenya minus 2, positive 3 ta'a jechuudha. Haala kanaan kan nuti kaasu. Haala kanaan kan nuti kaasu. Yoo sina negatiivii ture gara positiivii ta'a. Then bakka isaa wal jijjiiru replace goona jechuudha. Pointii kana erga argannee booddee gara maalitti jijjiirudha? Gara giraafiitti jijjiirudha. Gaafa giraafiitti jijjiirtanii giraafiitti gaafa jijjiirtan kan argattu 3 ture pointii kana argattu jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan isin kaastanii. Kun fakkii islaanitti fakkaata jechuudha. Kanaaf immoo example gaafa ilaallu fakkeenya isa kanaaf jechuudha. Afuraffaa kanaaf example yeroo itti ilaallu example isaa salphaa kanaa wajjin ilaalla. Maal jedha kun immoo find a reflection of a point p 2,3 over the y is equal to minus x nuun jechaa jira. Paartii kana keessatti uumamaa paartii kana keessatti akka uumamu isinii kaaseera. Kana booddee yeroo itti kaasnu maal ta'a pointiin keenya? Piin keenya 2,3 nuu kenname. Then p prime keenya immoo maal ta'a? P prime keenya maal ta'a? Pointii kana waliin jijjiiruudha. Minus 3, minus 2 ta'a. Pointicha waliin jijjiirraa akkasumas saayinii isaanii immoo cheenjii goona jechuudha. Kana booddee maal jechuudha? Giraafii irratti yoo kaastanii giraafiin isaa kana fakkaata jechuudha. Giraafii irratti pointicha yoo kaastan pointii kana argattu jechuudha. Pointiin kuni pointii oriijinaaliin isaa kana fakkaattiin isaa addatti kanatti uumama yookiin imeejiin isaa paartii kana keessatti kan uumamudha jechuudha. Haala kanaan jechuudha kan isin barbaadanii. In generalize yoo goone immoo paartii ammaa kana hunduma isaa tokko tokkoon gaafa generalize goonu. In general, reflection of a point by the line y is equal to x, y is equal to 0, x is equal to 0, y is equal to x, and y is equal to minus x using coordinate rules for the reflection are known jedha. Wantoota gurguddaa afur wajjin ilaalle yeroo itti y is equal to 0 ta'u, x is 0 ta'u, y fi x yeroo isaanitti wal qixa ta'anii fi y immoo is equal to minus x yeroo itti ta'utu wajjin ilaalla. Asii positiivii ture, asii kun negatiivii ta'e. Yeroo itti kana maal ta'u kan jedhu wajjin ilaaleera. Then generalize gaafa goonu egaa tokkoffaa irratti if x, y is reflected in the x axis. X axis jechuun y keenya yeroo itti itti 0 ta'u jechuudha. Y 0 ta'a jechuudha. Yeroo itti x axis yeroo then its image is the point x, minus y ta'a jechuudha. Amma egaa reflection axis keenya x axis dha. Amma kan isin beekuu qabdanii y itti 0 ta'e jechuun pointiin kun 0 ta'e jechuu miti. Maaltu 0 ta'e? X axis suni yookiin axis sanarraa laayinii kana jira inni ta'e laayiniin kun x, 0 ta'uu danda'a. Garuu pointiin keenya ammayyuu maalidha? Pointiin innas jiruu fi innas jiru pointichi maalidha? X, y dha. Kun immoo pointiin kun immoo x prime y prime dha. Fakkaattii isaati jechuudha inni kun. Pointii isa as jiru kana yookiin y isa kana 0 ta'e osoo hin taane y isa as jiru kanatu 0 ta'e jechuudha. Kana beekuu qabdu gaafatti yookiin yeroo nuti y is equal to 0 akkasumas yeroo itti x is equal to 0 jennu immoo x iddoon kun 0 ta'e y ta'e jechuudha inni kun immoo. Kana jechuun paartii kana jechuudha. Paartiin kun maalidha? 0, y dha. Akkasuma paartiin kun immoo x, 0 dha jechuudha. Paartiin kun x axis duwwaa irra jiruuf x, 0 jenna. Kun immoo y axis qofa irra jiruuf 0, y jenne kan nuti waamnu jechuudha. Kana booddee if x, y is reflected in the y axis x is equal to 0. Y axis jechuun immoo x is equal to 0 yeroo nuti ta'u then its image is the point minus x, y. Akkuma paartii darbe keessatti wajjin ilaalledha. Itti fufee if x, y is reflected in the line y is equals to x, x ni keenya si positive dha. Then its image is the point y, x. Pointicha waliin jijjiirudha. Sila piin keenya maal ture? X, y ture. Then image isaa immoo fakkaattiin isaa immoo
pointoota kana lamaan waliin jijjiirree y comma x goonee arganna jechuudha. If x comma y is reflected in the line y is equal to minus x, then its image is the point minus y minus x. Pointicha waliin jijjiirraa akkasumas saayinii isaanii immoo cheenjii goona jechuudha. Sila piin keenya asitti maal ture? X comma y ture. Then its image isaa immoo maal ta'a? Negatiivii kana saayinii isaanii kan lamma isaanii jijjiirree haala kanaan kaasnaaf jechuudha. Kun generalize gaafa goonu kana fakkaata. Itti fufnee reflection in the line y is equal to mx kan jedhu itti fufnee hojii ilaalla. Garuu asitti kan nuti adda baasuu qabnu inni nuti ammammaatti wajjin ilaalaa turre yeroo inni itti pointii qabatamaa ta'udha. 45 digirii yookiin teettaan keenya digirii 45 0 digirii 90 digirii 135 yeroo inni itti ta'e wajjin ilaalla. Yoo teettaan kun immoo digiriin isaa kun dhaabbataa miti yookiin ganaa barbaanne inni ta'e pointii akkasii fa'aa inni ta'e dhufee pointii akkasii fa'aa inni ta'e dhufee pointii akkasii fa'aa yookiin pointii dhaabbataa 45 yoo inni ta'u baatee 62 fa'aa ta'e yoo akkas ta'e immoo foormulaa dhaabbataan nuti ittiin reflekshinii keenya barbaannu maal ta'a kan jedhudha jechuudha kan nuti wajjin ilaalu. So kana hojjechuudhaafi foormulaa kana diraayivii gochuu qabna. Foormulaa kana diraayivii gochuudhaaf immoo fakkii kana kitaaba keessan irra jira. Fakkii kana nu barbaachisa jechuudha. Akkuma argaa jirtanii pointiin kuni dheedha. Pointii dheedha. X, y dhaan ifoomee jira. Fakkaattiin isaa immoo pointii kana irratti uumame. Pointii kana irratti uumame. A prime immoo X, y, X prime, Y, Y prime irratti uumame. Pointii kana jechuudha. Fakkeenyaaf distaansiin asii hangasii jiru teettaadha jennee kaasnee turre paartii darbe keessatti kana keessatti fageenya asii hangasii jiru teettaadha. Then teettaa erga ta'eetii pointiin kun immoo laayinii kana uume jennate laayiniin kun kunootti laayiniin kuni x, y dha. Laayinii kanaa fi x axisii keenya gidduu immoo aangiliin jiru alfaa yenna ta'e alfaadha yenna ta'e then akkasumas immoo a primiidhaa fi aangilii keenya gidduu yookiin aangilii asii ka'ee aangilii x axisii kanaa ka'ee hanga asiitti kan jiru immoo hanga a primii keenyaatti kan jiru immoo maal ta'a? Aangiliin x axisii keenyaa ka'ee hanga a primii keenyaatti jiru maal ta'a? 2 theta minus alpha ta'a. Akkamitti kan jedhuu fi fakkeenyaa fi asii hangasii kan jiru alfaadha yenna ta'e aangilii isheen gidduutti hafte kun immoo aangilii isheen kun jechuudha. Isheen kun maal taati? Theta minus alpha taati jechuudha. Theta minus alpha taati. Then erga kuni theta minus alpha ta'eetii silammoo maal jennee tura? Kuni laayinii keenyadha. Reflector axisii keenya. Reflector axisii keenya sababii ta'eef pointiin kuni distaansiin asirraa qabuu fi pointiin kun yookiin a prime distaansii asirraa qabu wal qixxeedha jenne. Kanaaf theta minus a fi theta minus a taati jechuudha asitis. Yookiin aangiliin as gidduu jirtuuf aangiliin as gidduu jirtus wal qixxee taate kan jechuudha. Sababiin isaa distaansiin kun sababii wal qixxee ta'eef jechuudha. Erga akkas jennee booddee amma qobaatti baafnee haa hojjennu. Jalqaba kanii pointii A kana haa hojjennu. A primiitti hin deebinaa jechuudha. Kana booddee asitti baafnee gaafa hojjennu haala kanaan kuni alfaa keenya jennee maaliifan hojjechaa jira? A keenyaaf hojjechaa jira. Pointiin kun A dha. X, y dha. Then kanaan R jettanii yenna moggaastanii sababiin isaa distaansiin R kuni wal qixxeedha. Pointii kanarraa pointiin kunii fi pointiin asii jiruu fi pointiin as jiru kuni wal qixxeedha. Yookiin fageenyi kunii fi fageenyi kuni wal qixxeedha jechuudha. Then alfaa kanaa fi maalan barbaada? Kun y kooti, kun x kooti. Vektarii keessatti barataniitu isa kana kun x dha, inni kun immoo y dha. Then yoon y dhaaf diraayivii godhee y koo maal ta'a? Y is equals to kanaaf jechuudha. Yoon
y kanaaf yoon derive godhe y is equals to r times sin of alpha naa ta'a. Akkasuma x dhaaf yoon derive godhe x kun maal ta'a? r times cos of alpha ta'a jechuudha. Kana vectorii keessatti sirriitti barataniitu jedhee mayyaadha. Kana erga jennee booddee amma y keenya argachuu dandeenyeerra akkasumas x keenya argachuu dandeenyeerra. Itti fufnee kan nuti argachuu qabnu immoo poointii kana x piraayimiidhaa fi y piraayimii argachuu qabna. Maal kaasuudhaaf? Imeejii kana asitti dabarsinee kaasuudhaaf x piraayimiidhaaf y piraayimii kana argachuu qabna jechuudha. Isa argachuudhaaf immoo kanas kophaatti baasnee gaafa hojjennu haala kanaan baastanii gaafa hojjettanii distaansiin asii hangasii jirtu yookiin aangiliin maal ta'a jennee teettaa maayinis 2 teettaa maayinis alfaa ta'a jenneera. 2 teettaa maayinis alfaa erga ta'ee fi kuni poointiin keenya kuni a prime x prime y primeidha. Distaansiin asii hangasii jirtu immoo r hojii wal qixxeedha jenne. Sababiin isaa akkuma sila kaasne distaansii isaan uumanii yeroo hundumaa poointii aaksisii irra desemidha sababii ta'eef jechuudha. r dha kuni. Then asii akkuma sila paartii kana irratti y piraayimii tumamaa y piraayimii keenya nu taanni kuni fageenya asii hangasii jiru jechuudha. Inni kan biraan x piraayimii keenya immoo paartii kana ta'a jechuudha. Kun immoo x piraayimii keenya nu ta'a. Erga akkas jennee booddee y piraayimii argachuudhaaf akkasumas x piraayimii argachuu barbaanna. Y piraayimii argachuudhaaf immoo foormulaa asitti fayyadamne kana fayyadamne. Innis r times sin of 2 theta minus alpha ta'a jechuudha. Aangilii gidduu isaanii jiru kana ta'a. Then kana jechuun immoo maal jechuudha? r sin 2 theta minus alpha jechuun maal jechuudha? Kun trigonometric ruleidha. Isa wajjin ilaali. Gabaabsee asirra isinii kaa'uu yaaleera. Sin yenna ta'ee sinidhaaf yenna ta'ee maal fayyadamna? Sin a plus b yenna ta'e sin a cos b plus cos a sin b jennee waamna. Kun addition and subtraction rule of trigonometry jennee kan nuti waamnudha. Yoo minus ta'e immoo sin a cos b minus cos a sin b jennee haala kanaan barreessina jechuudha. Ruulii isee kana sirriitti qabachuu qabdu. Kanaaf asitti gaafa hojjennu maal ta'a kuni? Kanaaf yoo hojjenne ta'e r into sin of 2 theta cos of alpha minus sin of alpha cos of 2 theta ta'a jechuudha. Kan argannu. Then r keenya kana immoo isa kanaanis yoo baay'isne maal arganna? r sin of 2 theta cos alpha minus r sin alpha cos 2 theta kan jedhu kan arganna jechuudha. Then asirra r sin 2 theta cos alpha kan jettu kana walitti gaafa finnu r cos alphaan keenya asitti arganneerra. R cos alphaan keenya maaliin bakka bu'a? X dhaan bakka bu'a. Kun paartii kana jechuudha. Then kana X dhaan bakka buufnee sin of 2 theta kan jettu kan arganna. Minus jennee asii r kanaa fi sin alphaa kana yoo walitti finne maal arganna? Y arganna jechuudha. Y jennee cos of 2 theta kan jettu kan arganna. Then kanaan maal arganna? Y keenya arganna. Y piraayimii keenya arganna jechuudha. Kun foormulaa tokkodha. Then x piraayimiidhaaf immoo yennan barbaanna ta'e x piraayimiidhaaf gaafa barbaannu immoo maal ta'a? R times cos of 2 theta minus alpha ta'a. Kunis teettaa keenya asii jijjiirame, teettaan keenya yookiin aangilii keenya asii kanatti jijjiirame, wanti biraan hin jiru. R cos of then aangilii isaa jijjiirame jechuudha. Kanas immoo gaafa hojjennu maal ta'a? Kun immoo ruulii trigonometric itti gaafa fayyadamnu, kunis immoo ruulii kana isiniif kaa'een jira. Kun haala kanaan jechuudha. Cos of a plus b yenna ta'e a plus b dha yenna ta'e as keessatti hubachuu dandeessu jedhee yaada. As keessatti a keenya maal bakka bu'a?
2 theta bakka bu'aa b'n keenya immoo alpha bakka bu'ee jira jechuudha. Then cos of a plus b jechuun cos of a cos of b minus sin of a sin of b. Asitti kan isin qabachuu qabdanii cos irratti yoo plus ta'e yerootti diigamanitti maal ta'a negatiivii ta'a. Cos of a minus b jenne ta'e immoo asii maal ta'a positiivii ta'a. Cos of a cos of b plus sin of a sin of b haala kanaan argattu jechuudha. Then kanaaf gaafa barbaannu r cos of 2 theta cos of alpha minus sin of asii minus isa sababii ta'eef plus fayyadamasti. Sin of 2 theta sin of 2 theta sin of alpha kan jettu kana taati. Then asirraa gaafan r kana lamman isaaniitiin baay'isu r cos of 2 theta cos of alpha kan jettu kanan argadha jechuudha. Cos of alpha kan jettu kanan argadha. Then asii cos of alpha kan jettu nan argadha. Plus jedhee sin kanaan immoo gaafan baay'isu r sin of 2 theta sin of alpha kan jettu kanan argadha. Erga haala kanaan argadhee booddee r cos alphaan maaliin bakka buusne x dha. Then x cos of 2 theta plus y sin of 2 theta kan jettu kana taati jechuudha. Then kun formulaa koo warreen ijoodha jechuudha. Kan inni kun x prime ittiin argadha, kan ammoo y prime ittiin argadha jechuudha. Formulaa warreen ijooni warreen kanadha. Haala kanaan diraayivii gootanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf asirratti gaa kan isin qabachuu qabdanii warreen kun warreen ijoodha jechuudha. Formulaa kan lameen qabattanii gaaffii kamiiniyyuu hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Gaaffii kamiiniyyuu hojjechuu ni dandeessu. Kanaaf gara egzaampiliitti sun darbin dura haala kanaan formulaa kana erga qabattanii booddee amma kallattiimaan egzaampilii wajjin hojjechuu dandeenya jechuudha. Amma isa sila tokko tokkoon wajjin hojjechaa turre yeroo itti teettaan keenya paayii ogartuu ta'u, yeroo itti paayii ta'u, yeroo itti zeeroo ta'u tokko tokkoon as keessa buustanii argachuu dandeessu. Deebii wal fakkaataa isinii dhufa jechuudha. Kanaaf p keenya immoo kan isin barbaadanii p keenya x prime y prime kun immeejii isaa uumamuudha jechuudha. Immeejichi inni uumamu isa kanadha. Immeejii kanaaftu fakkii kaasta jechuudha. Then isteeppii ittiin karaa salphaa ittiin argattan tokko yookiin immoo akka isin dogoggorsineef tokko tokkoon wanta isin gochuu qabdan tokkoon isinii kaa'ee jechuudha. Inni jalqabaa maalidha? Find the angle. Aangilii keenya jalqabaa barbaaduudha. Isteeppii kamirratti iyyuu kan nu barbaachisu teettaa keenyadha. Teettaa keenya argannee taanaan foormulaa ammaa irratti fakkeenyaaf foormulaa kana irratti kan jiru teettaan as jirti, teettaan as jirti, teettaan as jirti, teettaan as jirti. Always teettaan jirti. Ammas irraa x isinii kennama, x y isinii kennama. Kan isin barbaadan garuu maalidha? Teettaa keessan kanadha. Always teettaa keessan kana barbaadu jechuudha. Kanaaf isee kana immoo teettaa kana barbaaduudha jechuudha. Inni hojiin jalqabaa. Teettaa keessan erga argattanii booddee itti aansitanii isteeppii lammaffaa irratti maal barbaaddu? Calculate x prime and y prime. Then simplify the expression. Maal gochuudha? Foormulaa ammaa kana fayyadamtaniitu maal barbaaddu? X prime fi y prime keessan tokko tokkoon barbaaddu. Erga isa barbaadanii booddee isteeppii itti aanuun immoo isteeppii sadaffaa irratti write the image in the x, orderii. Maal gochuudha? Imeejicha x prime y prime orderiidhaan barreessuudha jechuudha. Kan erga xumurtanii booddee imeejichi isa isin barreessan sana jechuudha. Isteeppii kana fayyadamtanii yennoo hojjetanii gaaffii qormaata biyyoolessaa paartii kana keessaa bahu haala salphaatiin deebisuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenya kana wajjin ilaala. Fakkeenyi kun kitaaba keessan irraa exercise-dhaan jira. Tokko tokko wajjin hojjenna. Maal jira? Amma gaa isteeppiin amma isinii kaasaa ture tokko tokkoon wajjin hojjechaa deemu. Isteeppii jalqaba. Find the image of the point A irratti maalun jedhee pointii kanaa fi immeeji isaa barbaadnu jedhe. Immeeji isaa gaafa barbaadnu een keenya maal nuu kenne 2,1 nuu kenne. 2,1 dha. Garuu kan nuti barbaadnu yeroo hundumaa maalidha? Aangilii keenya. Aangilii
dursinee barbaadna jechuudha. Aangilii keenya immoo haala kanaan laayinii nuu kennee jira. Laayiniin keenya y is equals to 1 over root 3x nuu kenne. Iseen kun islooppii keenyadha. Islooppii keenya kanarraa immoo maal argachuu dandeenya? Aangilii keenya argachuu dandeenya. Aangilii keenya akkamittiin arganna kan jedhuuf tan teetaa is equals to m keenya kun islooppiidha. Islooppii keenya haala kanaan argachuu dandeenya. Then tan teetaa is equal to m erga ta'eetii tan teetaa is equals to 1 over root 3 ta'a jechuudha. Then asirraa teetaan keenya tan inverse of 1 over radical 3 arganna jechuudha. Teetaa keenya kana immoo 1 over radical 3 dhaaf gaafa barbaadnu teetaan keenya wal qixxee meeqaa ta'a jechuudha. 30 degree arganna jechuudha. Then kana 30 meeqa arganna? Kun 30 degree arganna. Then 30 degree arganne yoo ta'e foormulaa keenyatti fayyadamnee maal barbaadudha? X prime fi y prime barbaadudha. Steepiin lammaffaan x prime y prime barbaadudha. X prime keenya maal ta'a jennee x prime keenya x cos of 2 theta plus y sin of 2 theta ta'a jenna. Then iddoo x fi iddoo y nuu kenneera 2,1 nuu kenne. Then bakka buusudha. Kana gaafa bakka buufnu iddoo x meeqa buufna? 2 buusna. 2 cos of 2 times iddoo theta keenyaa immoo meeqa buufna? 30 degree buufna. Then 30 degree plus jennee y keenya immoo meeqa? 1dha. Isin kun 1 bakka buuti jechuudha. Sin of 2 times iddoo theta keenya 30 bakka buusna. Then asirraa maa gaafa barbaadnu 2 times cos of 13 times 2 jechuun 16 dha. Cos of 16 immoo 1 over 2 dha times 1 over 2 plus jennee 1 times sin of 16 jechuun immoo meeqa jechuudha? root 3 over 2 jechuudha. Times 1 jira. Times 1 gaafa gootanii kanuma argattu jechuudha. Then asirraa 1 plus radical 3 over 2 argattu. 1 plus radical 3 over 2 kana immoo simplify gochuu dandeessu. Akkamittiin over 1 gootanii criss crossii baay'isuu dandeessu. Then gaafa criss crossii baay'istan meeqa argattu? 2 plus root 3 over 2 argattu jechuudha. Kun x prime keessan. Itti fuftanii maal barbaaddu? Y prime barbaaddu. Y prime gaafa barbaaddan immoo maal gootu? X sin of 2 theta minus y cos of 2 theta fayyadamtu. Then iddootti kanatti x keessan nu kennameera 2dha. Sin of 2 times thetaan keessan 30 dha. Minus iddoo y keessanii 1 bakka buustu cos of 2 times iddoo theta keessanii 30 bakka buustu. Then asirraa meeqa argattu? 2 times 60 kana meeqa arganne ammasti? Radical times root 3 over 2 arganne. Minus jettanii 1 jettanii 1 times cos of 16 immoo 1 over 2 dha. 1 over 2 argattu. Then asirraa tuun kun asii tuu kanaan baddii meeqa argattu asirraa? Radical 3 minus 1 over 2 argattu. Then kana simplify gochuu dandeenya. Over 1 goone criss cross yoo baay'ifne 2 radical 3 minus 1 over 2 arganna jechuudha. Then kun maal keessanii? Y prime keessan. Y prime fi x prime erga akkasiin argattanii steepiin itti aanu maal gochuudha? Image isaanii barreessuudha. Kanas a prime jennee image isaa gaafa barreessinu maal ta'a imeejiin kana? 2 plus root 3 over 2 comma 2 radical 3 minus 1 over 2 kan jedhu kan arganna jechuudha. Kanaaf immeejii isaa salphaa kana barbaaduu ni gaaffii baay'ee salphaa gaaffii baay'ee hojjetamuu danda'u. Inni amma egzaampilii ture kun immoo exersaayizii kitaaba keessan irra jirudha. Tokko wajjin hojjennu maal jedhu? Find the image of the point 0,1 when reflected about the line y is equal to radical 3x. Then asitti radical 3x nu kenne. Kanaaf steepiin jalqabaa aangilii keenya barbaadudha. Aangilii keenya gaafa barbaadu radical 3 kan nu kenname. Kun m keenya immoo akkuma isin kaase
tan theta is equals to m dha. Then tan theta is equals to 3 dha. If radical 3 dha. Then theta is equals to tan inverse of radical 3 dha jechuudha. Then asirraa theta keessaniif kan isin argattanii meeqa argattu kana 60 degree argattu jechuudha. 16 degree argattu. Erga 60 degree argattanii booddee step lammaffaa kan isin gootanii x prime dhaaf y prime dhaaf barbaadu. X prime dhaaf gaafa barbaaddan maal gootu? X times cos of 2 theta plus y times sin of 2 theta. Then iddootti kanatti bakka buusu. Iddoo x keessanii meeqa bakka buustu? 0. Iddoo y keessanii immoo 1 bakka buustu. Then 0 times cos of 16 times 2 jira iddoo kana plus jettanii y keessaniif 1 bakka buustu sin of 2 times thetaan keenya immoo meeqadha? 16. Then asirraa maal argattu? Asirraa x prime keessaniif kan isin argattanii kuni 0 dhaan gaafa baay'atu 0 ta'a. 0 kun as jirti. 0 ta'a paartiin kuni. Then 1 times sin of 16 keessa akkuma silasni kaase radical 3 over 2 dha. 2 bukkee jirti. Kan isin argattanii radical 3 argattu jechuudha. Radical 3 argattanii kuni maal keessanii? X prime keessan. Itti fuftanii maal barbaaduu dandeessu? Y prime keessan barbaaduu dandeessu. Y prime keenya gaafa barbaadnu inni immoo x times sin of 2 theta minus y times cos of 2 theta. Then gaafa bakka buustan iddoo x keessanii 0 times sin of 2 times 16 plus 1 times minus iddootti kanatti kun asii minus dha times sin of 2 times dhiifama iddoon kunis immoo cos dha. Asii cos of 16. Asirraa ka'uudhaanii y prime keessaniif immoo kan isin argattan meeqa ta'a? Paartiin kun 0 ta'a. Paartii kana 0 argattanii 1 times cos of 16 1 over 2 dha times 2 jira. Meeqa argattu? Minus 1 argattu jechuudha. Then asii minus 1 asii immoo 0 argattu. Then minus 1 argattu jechuudha. Steppiin dhumaa maal gochuudha? Pointii kanaa fi pointiin kun p prime dha. X prime y prime gootanii barreessuudha. Then kana gaafa barreessitan p prime keessan maal ta'a? Iddoo x prime keessanii maal bakka buustu? Radical 3 comma iddoo y keessanii immoo minus 1 bakka buustu. Kuni pointii keessan jechuudha. Haala kanaan immeejii isaa barbaadu. Immeejii pointii keessanii isa kanadha jechuudha. Haala kanaan erga argattanii booddee gaaffiin kun immoo maal jedha? Find the image of the point 2,3 when reflected about the line was equal to minus 3 radical x minus root 3 radical x dha. Ifama? Kanaafi gaafa barbaadnu steepii jalqabaa jechuudha. Kan nuti hojjechuu jalqabnu steepiin jalqabaa maalidha? Aangilii barbaaduudha. Aangiliin keenya tan theta is equals to m tan theta is equals to minus radical 3. Then theta is equals to tan inverse of minus radical 3. Then theta keessan kan isin argattan minus 60 ta'a. Then 60 erga argattanii steepii tokkoffaa irratti steepii lammaffaa irratti x prime then y prime barbaadudha. X prime gaafa barbaadan x times cos of 2 theta plus sin of 2 theta. Then gaafa iddoo x keessanii y as jirti. Gaafa iddoo x keessanii 2 bakka buustu. Iddoo y keessanii 3 bakka buustu. Tartiibaan gaafa buustanii 2 times cos of 2 times iddoo theta keessanii minus 16 plus iddoo y keessanii 3 then sin of 2 times minus 16. Asirraa ka'uudhaanii x prime keessaniif kan isin argattanii asitti 2 times shabarreessinu 2 times cos of minus 60 jechuun cosiin even number even fraction sababii ta'ee fi yoo teetaan keenya negatiivii yookiin positiivii ta'es yeroo hundumaa positiivii ta'a jechuudha. Cosiin yeroo hundumaa yookiin cosine fractioniin yeroo hundumaa evenidha jechuudha. Lakkoofsa positiiviti kan isaan ta'uu danda'a yeroo hundumaa. Kanaafiyyuu yeroo hundumaayyuu maal ta'u isaanii positiivii ta'u jechuudha. Asii minus 60 dha
kan inni ta'u positive 1 over 2 dha jechuudha. Cosine minus 60 is cosine 60 is 1 over 2 ta'a. Then times 2 jira times 2 times 1 over 2 plus 3 times sine of minus 16 meeqa ta'a minus root 3 over 2 argattu. Minus root 3 over 2 times 2 jiras immoo then times 2 see kana jechuudha. Kana booddee 3 times 3 as barreessee ture kana times 2 times minus root 3 over 2 then kun kanaan baddi asirraa maal arganna 2 times 1 over 2 1 ta'a asirraa 2 arganna 2 plus minus 3 radical 3 then asirraa 2 minus 3 radical 3 arganna jechuudha. Itti fufnee y prime gaafa barbaadnu x sin of 2 theta minus y cos of 2 theta then asirraa iddoo x keenya 2 bakka buufanna sin of 2 times minus 16 minus y keenya immoo 3 dha 3 times sin of 2 times kun asitti cos taati cos of 2 times minus 16 asirraa ka'uudhaani y prime keenyaa fi 2 times sin of 2 minus 60 dha kuni sin minus 60 keenya paartiin kuni asitti meeqa nu dhufe paartiin kun asitti minus root 3 nu dhufe jechuudha. Then paartiin kun immoo asitti meeqa nu dhufe 1 nu dhufe. Erga kana argannee booddee bakka buusuudha. 2 times minus root 3 minus 3 times positive 1 then y prime keenya minus 2 radical 3 minus 3 kan arganne. Then erga kana argannee booddee steppiin itti aanu p prime keenya x prime y prime dhaan barreessuudha. Kanas gaafa barreessinu maal ta'a p prime x prime keenya 2 minus 3 radical 3 comma y prime keenya immoo minus 2 radical 3 comma minus 3 kan jettu kana taati jechuudha. Comma osoo hin taane minus dha kun isin kun minus dha jechuudha. Minus 3 kan jettu kana taati. Haala kana barreessu jechuudha. Haala kana erga barreessanii sirriitti argachuu dandeessu deebii keessanii fakkeenya isa kana immoo ofii keessanii hojjettu jechuudha. Teettaa keessan asirraa argattu. Gaaffii baay'ee salphaadha. Barnooti keenya irraa kana fakkaata ture. Paartii itti aanuun immoo riflekshinii kana paartii gabaabaa isaa ta'a. Isa wajjiniin xumurree gara rooteeshiniitti wajjiniin dabarra. Waan na wajjin turtaniif baay'ee galatooma. Chaanaalii keenyaaf haaraa taanaan sabiskiraayib godhaa isinii jenna. Thank you.